Akkam jirtan hordoftoota koo manni marii ministeerota walgahii idilee 38ffaa har'a gaggeesseen murtiiwwan adda addaa dabarseera. Sadarkaa guutuu biyyaatiin dhibeen busaa sadarkaa weeraraatiin akka hin muudanne ministeerri fayyaa beeksise. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii deeggarsa faayinaansii Itoophiyaan dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa wajjin taasiftee raggaasise. Ajajni kaaba lixaa dirqamaa fi ergama isaa guutummaatti baachaa jira jedhan Jeneraal Ababaw Taaddasa. Bal'inaan isin dhiyeessaa hanga xumuraatti waliin haa turru. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 38ffaa har'a gaggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan raggaasiseera. Akkasuma kanaan manni marichaa deeggarsa faayinaansii raggaasisuudhaaf labsii dhiyaate irratti mari'achuudhaan murtee dabarseera. Murteen kunis dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa wajjin deeggarsa faayinaansii doolaara biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 kan argamsiisu yommuu ta'u, kana keessaa doolaarri biiliyoonni 1 gargaarsaan Ameerikaarraa, doolaarri miiliyoonni 500 ammoo liqaadhaan kan argame akka ta'e himameera. Kuni kana nuti jiru manni marii bakka bu'oota uummataa waliigaltee deeggarsa maallaqaa Itoophiyaan dhaabbilee misoomaa fi maallaqaa idil-addunyaa wajjin taasiftee irratti mari'achuudhaan har'a raggaasiseera. Manni marichaa waliigaltee taasifame irratti mari'achuun kan raggaasise walgahii ariifachiisaa har'a gaggeesseen akka ta'e ni beekama. Humni waloo haala nageenya biyya irratti mari'achuudhaan kallattii gara fuulduraa kaa'eera. Humni waloo nageenyaa fi tikaa biyyaalessaa haala waliigalaa nagaa biyyaalessaa qorachuudhaan kallattii gara fuulduraa kaa'eera. Maricha irratti koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Dammallash Gibra Mikaa'el humni waloo nageenyaa biyya keenyaa fooyya'aa dhufeen cimsee akka itti fufuu fi sagantaaleen fuulduratti gaggeeffaman nagaan akka raawwataman gamanumaan qophii olaanaa taasisuun hojiirra oolma isaatiif hojjetamaa akka jiru himaniiru. Nageenya mul'achaa jiru cimsuudhaan itti fufsiisuun fuulduratti nageenyaa fi tasgabbii sagantaalee Itoophiyaa irratti gaggeeffamaniif mirkaneessuun akkaataa danda'amu irratti kallattiiwwan akeekuun marichi xumuramuu odeeffannoon poolisii federaalaa irraa argame mul'iseera. Kuni kana nuti jiru ajajni kaaba lixaa dirqama itti kenname ga'umsaan baachaa jira jedhaniiru Jeneraal Ababaw Taaddasa. Itaamaajoor shuumii itti aanaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Ababaw Taaddasa ajajni kaaba lixaa dirqamaa fi ergama bakka hundatti isaaf kennamu guutummaadhaan baachaa akka jiruu fi kanas akka cimsee itti fufuuf himaniiru. Cimina kana itti fufsiisuu fi dirqamaa fi ergama fuulduraaf isaaf kennamu roga hundaan caalmaatti qophaa'utu irraa eegama jechuudhaanis akka dhaaman odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa argame eereera. Sadarkaa guutuu biyyaatiin dhibeen busaa sadarkaa weeraraatiin akka hin jirre ministeerri fayyaa beeksiseera. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Daabaa har'a dhimma ittisa dhibee busaa irratti xiyyeeffachuudhaan miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Dr. Maqdas akka jedhanitti waggoota kurnan lamaan darban keessatti tatamsa'inni dhibee kanaa hir'atus waggaa tokko darbe keessa hanqina hubannoo dhabuu hawaasaa fi sababoota birootiin tatamsa'inni dhibee busaa dabaluu danda'eera. Aanaalee biyya keenyaa 250 keessatti tamsa'inni dhibee busaa itti dabale keessatti hojiin talaallii hordoffii fi to'annoo hojjetamaa akka jiru ministeerittiin ibsa kennan kanaan mirkaneessaniiru. Baatii tokko darbe keessatti lammiiwwan 700,000 caalaniif
wal'aansii taasifameera. Qorichoonni lammiiwwan miiliyoona 2,700 dhiyaatan wal'aanuuf gargaaruu danda'us gara biyya keessaatti galfameera jedhan. Waggoota 3 darban keessatti saaphanni siree miiliyoona 30 caalu akka raabsamillee himaniiru. Torban darbe keessa saaphanni siree 500,000 caalu gara biyya keessaatti waan galeef ni raabsamaa jedhan Dr. Maqdas Dhaabaa. Guyyoota darban keessa manneen jireenyaa miiliyoona 1,800 caalan irratti keemikaalli farra bookee busaa akka biifames Dr. Maqdas ibsa kennan kanaan mirkaneessaniiru. Dhumarratti daldaltoonni naannoo Oromiyaa gocha badaa uummata miidhurraa akka of qusataniif biiroon daldala Oromiyaa hubachiiseera. Fooyya'insa diinagdee goroo Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu hordofee odeeffannoo dogoggoraatiin meeshaalee adda addaa irratti gatii hin malle dabaluun dhoksuu fi kuusuun darbee akka mul'atu biiroon daldala Oromiyaa beeksiseera. Daldaltoonni Oromiyaa keessatti hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran gocha akkanaarraa akka of qusataniifis biiroon daldala Oromiyaa ibsa kenneen hubachiiseera. Kanarraa ka'uunis daldaltoonni gocha badaa uummata miidhurraa akka of qusataniif dhaame. Mootummaanis gocha kana to'achuudhaaf koree koomaand poostii sadarkaan hundeessee hojiitti akka galee biiroon kun beeksiseera. Daldaltoota gatii hin malle dabalanii argaman irrattis tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa ni fudhatama jedhe. Hawaasni daldaltoota gatii hin malle dabalan yoo argutti waajjiraalee daldala naannoo isaatti argamanitti eeruu kennuu akka qabullee dhaameera. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'aa.